Tooti teenna qaalii kabajamuuf jaalatamoo har'a akkamitti iimeela bananna kan jedhu Harboor Online School qabatee isinii dhiyaatee jira. Hanga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenya. Yeroo gaarii qabaadha. Hayyee jirtu hordoftoota teenna qaalii kabajamuuf jaalatamoo kun Harboor Miidiyaadha. Mana Harboor Miidiyaatti yeroo dhuftan waan addaa tokko argitu jechuudha. Mee har'a Harboor Miidiyaa irratti waan gabaabaa akka isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Namni tokko akkamitti jalqabarraa kaasee jechuudha iimeela banachuu akka danda'u. Email umayyuu mataa isaa jalqabarraa akkamitti akka banachuu dandeenyu haa ilaallu. Gara Gmail ni dhufna jechuudha. Gara Gmail yookiin immoo gara Google illee dhufuu dandeenya. Nuti Gmail irratti isinitti agarsiisume kallattiin. Gmail kana gadi tuqna. Erga Gmail gadi tuqnee booda nuu fida jechuudha. Haala kanaan akkaawuntii dura qabna yoo ta'e akkaawuntii dura qabnu san nuu fida. Yoo akkaawuntii dura hin qabnu ta'e immoo duwwaadha jechuudha iddoon kun. Iddoo kana tuqna yoo akkaawuntii akkatti qabaanne. Anamma fakkeenyaaf iddoo kana gadi tuqee jira. Imeelii hedduu qaba waan ta'eef imeeliiwwan hedduu qaba. Imeelii banachuu barbaade add another ka jedhu kana gara xumuraarra dhaynee oloofne add another ka jedhu kana cuqaasna yookiin immoo tuqna jechuudha. Yeroo isa tuqnu kallattumaan maal goona Google ka jedhu tuqna jechuudha. Kallattiin garam nu fudhata gara Googleitti nu fudhata jechuudha. Amma piinii yookiin immoo paaswoordii bilbila isin gaafata guutee jiraan dabarsee jira jechuudha. Mee amma haa nu banu kallattiin akkamitti akka bannu haala kanaan nu fida jechuudha. Yoo imeela dura qabaattan adduma kana tuquun seentanii yoo hin qabaatin immoo create new ka jedhu kana kuno create account ka jedhu tuqna. Akkuma isa tuqne maaltu nu dhufa ofii keessaniif immoo biizinasa fedha ofii kennaaf for myself ka jedhu tuqna. Maqaa barreessina jechuudha. Mee anama fakkeenyaaf maqaa kiyya haa barreessu afaan Oromootiin kuno maqaa kiyya barreessaa jira. Eega kana lamaan barreessee maqaa abbaa kiyyaa barreessee booda maal godhaa next ka jedhu tuqa. San booda kallattiin garam nu seensa jechuudha. Gara umriitti nu seensa guyyaa itti dhaladhee ji'a itti dhaladhee bara itti dhaladhee guutee saala kiyya filadhe jechuudha. Mee guyyaa 17 jedhuuni calliseetumaan ji'allee Januwaarii maa jedhuuni barallee calliseetuma mee 1995 18 ol godhuu qabdanii. Eegaa immoo saala ka jedhuun tuqnaan filannaa. Male or female jedha waan taataniin guutan jechuudha. An dhiira jedhee guutee jira. San booda next ka jedhu kana tuqna. Haala kanaan gara keessaatti nu dabarsa. San booda maqaa kana filadhu jedha kuno khalil@gmail.com khalil@92@gmail.com an ka jalqabaa kana filadha ka homaa hin qabne bareedaa kana filadhee jira jechuudha. Kuno asitti next ka jedhu tuqna. Kallattiidhaan paaswoordii kenniif naan jedha. Paaswoordii kenneef walitti deebina. Asirratti wanti nu dogongoruu hin qabne yeroo kamiyyuu jechuudha paaswoordiin amma kennuuf jechuudha. Paaswoordii haarawaa malee paaswoordii duraanii yookiin immoo ka imeela biraa yookiin ka waan biraa yookiin ka bilbilaa jettanii yaaduu hin qabdan jechuudha. Paaswoordii haarawaa kenneefii jira. San booda next jedhaan dagachuu hin qabdan jechuudha paaswoordii kana. Next kan jedhuun dabarsee jira. Bilbilaan guutamoo bilbila malee dhanaan jedha. Anamma yoo bilbila barbaaddan bilbila itti guuttaniitiin next jettaniini anamma skip ka jedhu tuqa jechuudha. Maaliif bilbilaan guutuu hin barbaanne isin agarsiisuudhaaf banaa jira waan ta'eef kuno. Maal jedha khalil@gmail.com already banameedha kuno review your account information jedha next jedha next ka jedhu kana tuqa. All over agreementii kana guunna jechuudha. Namoonni hedduun iddoo kanatti inni dogongoranii olooftanii xumura irratti agreementii kana guuttan I agree jettanii naa galee jira naa ta'ee jira seera poolisii Google jechuudha naa ta'ee jira ka jedhu tuqtanii kallattiin maal isin godha haala kanaan sarchi godhee imeela keessan isinii bana jechuudha. San booda imeela amma banne kana ni ilaalla. Iddoo kana dhufuudhaan imeela amma banne ilaalla jechuudha. Iddoo kana dhufuudhaan gadi tuqna. Imeelli amma banne maal jedha ture maqaan isaa Khalil Arab jedha. Isa kanaa miti jechuudha. Kun immoo Khalil Arab@90 jedha. Ka biraati kun. Ka ammaa kun haga inni ufiin saayinokroom jedhu yeroo tokko tokko ni tura bilbila keessan irratti dafee hin dhufu. Saayinokroom waan jedhamu jira. Haga saayinokroom ta'utti dafee isin ol bahuu dhabuu danda'a. Kun ol bahee jira. Dhufee jira jechuudha. Imeela kana banne imeelicha akka banne xumurree maaltu isinii dhufa Google irraa community team irraa kuno Khalil finish setting up your new Google account jedhee Google accountii banattee jirta. Baga gammadde naan jedhaa jira jechuudha. Galatooma ulfaadha Google accountii haala kanaan banadha. Waan isin dhibe yeroo kamiyyuu na gaafadha isinin jedha. Hora bulaa viidiyoo itti aanu hanga wal agarrutti yeroo gaarii qabaadha. Egaa hordoftoota qaalii kabajamuuf jaalatamoo on miidiyaa Harboor Online School irraa mootu yeroo hundaayyuu sagantaa mimmiidhagoo babbareeddoo qabatee isinii dhiyaata gama YouTube isaatiin jechuudha. Har'a mootu akkamitti imeela bananna kan jedhu as durallee isinii dalagee ture har'a bifa addaatiin gabaabsee karaa salphaadhaan isinii agarsiisee jira jechuudha. Viidiyoo itti aanuun keessatti immoo akkamitti imeela banne kanaan gara chaanaalii jijjiirree YouTube keenya create goona. Akkamitti mootu YouTube irratti chaanala banannee YouTuber ta'uu dandeenya kan jedhu viidiyoo itti aanu hordofaa isinii jedha.
Horaa bulaa.